Soofiyaan duute moo ni jirti? Gonjaan hoo lubbuudhaan ni jirti? Orhan Bey Alaaddin Bey ni baraara koo jarjala. Osman Bey Gilaadiyus ni ajjeesa. Akkasuma kanaan wal qabatee filimni Kurulus Usman garamitti akka deemaa jiru waliin ni ilaalla. Akkasuma akka beeysa keessatti gaa mul'atutti jaalatamtoonni yookaan bulchitoonni Osman Bey irraa akka addaan bahan dubbatanii jiru. Kun hoo maal ta'uuf deema kan jedhamu viidiyoo guyyaa irraa keessatti kan waliin ilaalluta. Kanaaf turtiin keessan Oromoo Riikard Dibbakee waliin haa ta'u isiniin jecha warroonni chaanala Oromoo Riikard Dibbakeedhaaf haarawaa taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Akkasuma warri xiinxaloonni keenya kan torbee hundaa isinitti tolaa jiru viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Kanaaf viidiyoo kana haga dhumatti akka nu faana turtan abdii qabna. Intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dibbakee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo Riikard Dibbakeedha. Egaa torbee kanaas akkuma torbee hunda xiinxala isaa isinii gallakkisuudhaan beekamnu arraas gaa xiinxala Kurulus Usman kutaa 190ffaa beeysa tokkoffaa isiniif qabannee dhufne isiniin jechaa. Egaa akkuma kanaan dura gara jalqaba irratti dhageessanii turtan xiinxalli keenya kan inni irratti hundaa'u isinii kaafnee turre san hundaa'u gaa as keessatti waliin ilaallaa. Kanaaf viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin jechaa irra deebiin torbee as deemu kana keessatti maaltu ta'u deemaa ni xiinxallaa. Akkasuma dursa torbee darbee keessatti wantoota nu gammachiise isiniif himna. Tokkoffaa irratti Orhan Alaaddin miidhuu isaatiif gaabbuu isaatti hedduu dasna jee. Akkasumallee Osman Beyilleen ilmaansaa akkaataatti gorsu beekumsaa hedduu na gammachiise. Dhugaa namni akka isaatti jechuudha haala bareedaadhaan nama gorsu ni jira jee natti fakkaatu. Hagam takka obboleessi isaalleen yookaan ilmaan isaa akka gaabbanii wal jaalatan takka taasisee jira. Iddoo sanitti illee hedduu na gammachiise. Akkasumallee torbee kanaan duraa keessatti Osman Bey maaliif baalatti illee hagas takka garaa jabaata yookaan maaliif akkan garaa jabaata ilmaan isaatii fi jaartii isaa yookaan haadha manaa isaa irratti akkamitti akkanatti garaa jabaachuu danda'e waan jedhamu irratti hedduu haasofnee turre. Egaa kun hundinuu waan ta'eef baalaan dubbattee jirti fiilima kutaa 189 keessatti dubbattee turte maaliif akka inni gaabbe yookaan maaliif akka inni waan san hojjetellee eegas booda deebitee dhiifama gaafatteeti jirti. Sunillee gaa hedduu na dinqisiisee fiilima torbee darbee keessatti akkasuma gaa waan nama hedduutti gaafii ta'u akkamitti Faaximaan yookaan Haliimeen Faaxima Hallayyatti darbiti waan jedhamu irratti namoonni hedduun bakka sanitti kaan gaarii hojjette jaa kaan ammoo hamtu hojjette jaa. Mee anillee gaa kanneen keessaa filannoo koo isiniif haa himu. Dhugaa isaan lachuutu badii ni qaban garuu antaniin irra jechuutti badii itti murteessu akka xiinxala kiyyatti Faaximaadha. Maaliif jennaan muciyyoon tun kiniina dhugaa yookaan shirooppii obaasaa turte akkasuma miidhamaa turte. Odoo kana hunda quba qabduuti waan kun waan san hojjette. Isiin akkam jetti yeroo jalqabaatiif Faaximaa wanni isii aarsee Haliimatti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif yommuu deemaa dhuftu siyaasni namni jalqaba dura gosa kaayee seene yookaan basaas gosa kaayee kana seenteen sababa eenyuuti sababa Faaximaatiin dhuftee isiitti dur jalqaba dubbattee isiin fuutee haadha isiitti geessite akkasitti sababa saniin seenuu dandeessee jechuudha gosa kaayee. Sababa kiyyaan dhuftee sababa kiyyaan waan akkanaa kan hunda gootee jetteeti saniif jechetti mufatte garuu ammoo dhugaadha sanillee ta'uu ni danda'a. Muciyyoon tun waan if hin beeyneef akkas godhuun gaarii natti hin fakkaatu. Ana akka yaada kiyyatti isa kanaan wal qabatee waanuma kanarratti hunduutee akkana goote jeen akka kiyyatti fudhadhaa. Akkasuma muciyyoo tanallee namni yookaan gosa keessa akka baatu ni taate amma silaa maaliif jennaan namni tokko gizaa kamana keessa jiru sanoo obboleettiin te gizaa garsi dhiibdee anaatu kanaa jettee muciyyoon duraanuu ifajjeesuudhaaf waan kana hunda yaaddee waan turteef amma garuu sababa kanaan sababa rabbi baasee galtee amma deebitee gizaa kana jetteen gaa silaama biyya teenya taate namni funyoo dho'ataa jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaa haalaataa saniin akkasii sunirratti akkasitti dogoggorte jee yaada. Isinillee mee akka yaada keessanii koomantii irra naaf kaa'aa isiniin jaa. Maaliif jennaan namni hundi yaada garaagaraa qaba. Kanneenumaa bakka dhumarratti immoo injifannoo bareedaa Usman qindeessuu sanii jaalatamtoonni bifa bareedaa saniin akeeka kaa'anii fi injifannoo gara dhumarratti nu garsiisuu isaaniitti hedduu nu gammachiise. Akkasuma iddoon gaa akka ajaa'ibaatti na dinqisiiftee Soofiyaa fi Baalaan faan
yommuu wajjin jiran san garuu mucayyoon tun maatii lama waliif fiduu deemti na fakkaatti yookaan Soofiyaa fi jara kana waliif fiduu barbaadi na fakkaatti jechuun baalallee ni rifatte yommuu isiin diramtu san akka malee rifatte egaa sunillee gaatiqashoo hamtuu duraanii sana googee fakkaata garuu isiin akka malee mucayyoo jaalatti dhugaa hedduu na dinqisiise jechuun bakka namni guddifatelleen akkuma haadhaatii waan jaamu takka naaf galee dhugaa hedduu das nama jaaba akka sanitti na gammachiise isinillee gaamee waan isin fakkaatu haadha akkasuma gaamee kanaasumatti dhaabnee gara xiinxala keenya 990 beeysa takkaffatti haatichaanu Soofiyaan duute moo ni jirti waan jaamu irratti Soofiyaan duute moo ni jirti waan jaamu irratti Soofiyaan gara dhuma irratti diramtee jirti garuu duute moo ni jirti kana ragaa gabaabaa tokko isin ibseeti ragaa gabaabaa sanii wajjin qabannaa maal seetan Soofiyaan dhumarratti diramtee garuu bakka sanitti caltaateetti baalaan faalleen hedduu lallaban garuu gosa geessine jaanii turanii akkasuma beeysa keessatti akka mul'atutti Kilaawudiyus dhufee balbala banee akkuma inni diina keenya hunda dhabamsiifne jee turetti Kiristoon ammoo gonkumaa nuti siif hin bitamnu jee masaraa keessa waan jiruuf loltoonni hundinuu Soofiyaa waan ta'aniif Kiristoon itti aanaa waan ta'eef isaatu hoggana waan ta'eef kun ammoo Kilaawudiyus dhufee bulchuu barbaade sababa sanitti achi keessatti wallolli uumame jechuudha Kiristoon hogganamuu fi didee Kiristoon hogganamuu diduun kun maal nu garsiisa yooniif halaallu taate jechuudha wanni inni nu garsiisu maali akka Soofiyaan lubbuun jirtuudha jechuudha itti aanaan fedhe odoo waan fedhe bulchaa miti waan ta'eef mootummaa haariyaa dhufee muudameef dirqama ajajama Kiristoon loluun isaa san Soofiyaan akka lubbuun jirtu nu garsiisa jechuudha kana kanumaan irraa habuunu akkasuma Goonjaan hoo lubbuun ni jirti waan jaamudha bakka kanatti waan tokko kan isin ibsu Goonjaa kana dura Orhaan Beeyfaa kaafna Orhaan Beey Alaaddiin Beeyni harkataa waan jaamu barbaadaa waan tureef jechuu gara dhumaa san irratti maaltu nutti mul'ata asitti Goonjaan yommuu Kuujaar jalaa baqattu sana yommuu keessa baatee baqattu sana xiyyi diree jira isii akka malee dadhabde Orhaan Beeyfaa naannoo sanii dhiyaatanii jiran bakka Alaaddiin tiidhamee jiru sanitti jechuudha Orhaan Beeyfaa isaanii barbaadaa jiru Goonjaan itti dhufti Goonjaan ammoo akka malee madaa xiyyaa sanirraa waan laaffattee jirtuuf maal godhuudha dubbachuullee dadhabdi jechuudha dubbachuu yommuu dadhabde fuudhanii gara gosatti geessanii yaalanii iddoo Alaaddiin Beey jiru akkasitti gabaasti jechuudha bifa saniin akkasitti Orhaan Beey dhufee Alaaddiin Beey bifa saniin baraaruu ni danda'a jennee yaannaa jechuudha maaliif hammeenya isaan jidduu jiru sanilleen bifa kanaan ni dhumata waan jaamuuf jechuudha Orhaan gaabbee jira akkuma kanaan dura jennee turre sanii gaabbee waan jiruuf asitti xumuramuu ni danda'a akkasuma Alaaddiin illeen Orhaan Beey yeruma sanuu maal jee ture obboleessa kiyyoon an dhaqee deebise malee gonkuma hin deebi'u waan jee tureef sababa saniin inni dhaqee yoo akkasi dhiifama gaafate obboleessa isaa san fudhate maal godhuu ni danda'a araaramee deebi'uu ni danda'a jechuudha Goonjaalleen bifa saniin gosa dheeyxee lubbuudhaan akka jiraattu isiniif ibseen jira jechuudha Goonjaan madaa sanirraa waan dadhabdeef malee ka'uu ni dandeessi jechuudha akkasuma Osmaan Beey Gilaadiyus ni ajjeesa waan jaamu irratti garuu gara boodatti wanni kun ol ka'ee Gilaadiyus ni ajjeesa waan jaamu Gilaadiyus kun waan amma duunatti hin fakkaatu garuu ammoo Kuujaar akka waan islaamaa fakkaata amantiin isaa islaama fakkaata kitaabni inni dubbisaa jiru sun kan islaamaati Alaaddiin illee sababa sanitti irratti dubbatee ture asumaanuu wanni kutaa darbee keessatti baay'inaan na dinqisiise isaa yommuu Kuujaar akkam jee ture jecha isaa ajaa'iba laalee inni illee haala bareedaa tokkoon ibsinaaniif ibsee inni gaafate san irratti Osmaan Beey Sheessa Hadaam yookaan mootii jechuudha gara biraati yookaan nama dhaalaa bakka mootummaa jechuudha beektaa Osmaan Beey Sheessa Hadaam yookaan nama akka keetii kan sammuudhaan qaraa kana dhabee yookaan gallakki jechuun bakka namni jalaa dhabamuu takka jechuudha akkas jeen nama kanaa kana dhabee hedduu nama gaddisiise jee ture bakka sanitti diinilleen akkanatti quudheef jechuudha Alaaddiin waa'ee sammuu lola malee akka kitaabatti illee hedduu jabaatee asumaanuu sirriitti nu hubachiisaa jechuudha kun hundinuu wanni dudubbatamuuf jechi qindaa'u kun filima keessatti irra baay'ee gara fuulduraatti jechuudha gara fuulduraatti amma waan ajaa'iba isinitti filima keessatti Soofiyaan gaafa duutu sana dhuftee muciyyoo butuun san ergas booda baalaan gaafa siiziniin sadaffammoo kan eegalamu san akka nama maraattee taatee bakka dhabamuun san waan sizinii afraffammoo sadaffaa irratti akkasitti jechuun akka maraattee fakkeessan san amma bara kana keessa nuuf fidan bara jahaffaa kana gassanuu gara dhumaa irratti ajaa'iba ta'a maaliif akka malee waan if dura yaadamee bakka if dura barraa'uudha jechuudha kanaaf jechi dubbatamullee wanni hojjetamu takka illeen gara fuulduraatiif
haala mijjiisaa deemti jechuu barbaadeeti. Bifa saniin akkasuma kuujaar muslimaa yoonif muslima san keessatti garuu garaagarummaa gaa isaanii warra mangool lalisanii ammoo Usmaan fanga Turkiidha. Bifa saniin yoo Usmaan kuujaar ajjeese Oljaay Tohaan guddaan ni dhufa waan jedhamu ammoo Oljaay Tohaan waan dhufu hin fakkaatu. Filima kana keessatti kalaallutti waan dhufu hin fakkaatu. Maaliif yoo kan nu taate Boosdaak yeroo kana keessatti waraana dila akkasiisan waan inni fidee dhufu haala waan mijjeessuuf hin fakkaatu. Maaliif jennaan xiqqoo laffaatii fe'isaa saniif waan fidu hin fakkaatu. Garuu ammoo xabni isaanii kun mee gara fuulduratti waan ta'u walumaan ilaalla. Garuu Oljaay Tohaan yoo inni kaduu taate kunis ergamaa waan ta'eef yoo kun kaduu ta'e garuu dhufuunsaa hin oolamu. Egaa akkuma kanaan dubbanne wanni hundi addaan baha. Mee as keessatti mallee wanni tokko kan haareeni qabannee yookaan isinii dubbannu filimni Kuruuluu Usmaan kun gara fuulduraatti akkamitti deemaa jira waan jedhamu mee isinitti himu. Filimni Kuruuluu Usmaan siiziniin 6ffaan erga jalqabee turee jira. Kanaaf gara siizinii 7ffaatti achi tarkaanfata. Toora kutaa 190 fi wayii keessatti ni dhaabbata. Dubbatanii jiru, baasanii jiru. 97, 96 fi 95 keessaa tokko akkasi bifa saniin achirratti waan siiziniin 6ffaa yookaan barri 6ffaan kun dhumate 7ffaan eegalamuu deemu fakkaata jechuudha. Asii booda ji'a takkaa minaa akkana na fakkaata gaa. Amma 90 irra waan jiruuf ji'a takkaa fi wayii faani turaa jechuudha. Kanaaf hagas takka turuu ni danda'a jechuu barbaadeeti. Bifa kanaan ni xumuramaa jechuudha. Gaa haalli isaalleen ammas Oljaay Tohaan wanni dhufuu hin dandeenyeef sababni tokko Kuruuluu Usmaan yookaan Usmaan Bey waraana hedduu hin qabu, baay'ee hedduu hin qabu. Sababa saniif jecha yoo dhufe umnitii isaa san isa ni cabsiti. Saniif waan dhufu hin fakkaatu jechuudha. Akkasumatti illee gaa kanuma wal qabatee beeysa keessatti akka mul'atutti Usmaan Bey jaalatamtoota isaatiin deemuu ni dandeessanii jechuudha. Je'anii ture. Jaalatamtoonni maaliif jecha akkas je'anii jaalatamtoota atiitu dhufee akkana ati kaafiraa hojii waliigaltee uumtaahii sababa ja'aniin irratti innilleen an mootummaadha waan ta'eef nuti mootummaaf yaannaa yookaan mootummaa tajaajilaa sababa saniif jecha namni mootummaaf hin ajajamne deemuu ni danda'a jeeni. Akkasuma isinii fi warroonni yookaan isaan sun hundi bulchitoota waan ta'aniif gara Usmaan Bey baqatan waan ta'aniif gosoota isaaniitii wajjin akka irraa fagaatan dubbatee jira jechuudha. Akka jechuudha isaan ni wajjin ganaa tajaajila tokkollee hin oofne. Garuu Hasan Bey kadeemu natti hin fakkaatu. Hasan Bey hin deemu. Hasan Bey waan deemu hin fakkaatu waliin ilaalla inshallah. Kan irraadhuma warroonni haaroonni seenaa jiran ni jira. Akkuma Facebook page keenya irratti maxxansaa jirru gurbaa asirratti footoo irratti illee yeroo hedduu ni deddeebisaa Orahaan gara duubaatiin jiru kana. Inni kun yeroo hedduu inni kun warra bookser jaamee beekama yookaan warra bookser taphatu isa Shaamil ammallee hedduu jira warroonni achi keessatti faayitiidhaaf Usmaan gaggalchusan gaafa faayitii faadhaan dorgoman namni hundi ilaaltanii jirtan jee yaada. Faayitii waan kanaaf jechuudha warroota akkasii fidu jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha filima keessa muuxannoo gurguddaatiitu argamaa jira jechuudha. San malees ammas nama barateef keessatti hammachuu jechuun baasiin isaaniitillee ulfaataadha. Saniif jecha warroota akka Gaazii Alpii ta'il baayitii jechuu san jechuudha. Isiisanilleen waliin jiranii warroota xixiqqaa kana akkasuma Maalhoon warroonni garaagaraa hedduudha. Gaafiin kun gaafii nama hedduuti. Kun hundinuu maali warroota yeroodhaaf seenaa keessatti hin barbaachifne jechuudha. Egaa filimni warroota seenaa keessatti yookaan seenaa keessatti haalaan hirmaatan irratti hundaa'e waan ta'eef saniif jecha namoota warra seenaa keessatti akkasitti wanta hin jirre san keessaa baasanii waciidhaaf jecha jechuudha. Itti deddeebisanii jechuudha. Baasanii itti deebisan bifa sanii jechuudha. Akkasiin isiniin jaa akkasumatti illee akka beessa keessatti mul'atutti kiyyoon baalaafaa kiyyoon achi keessatti itti uumamtee jirti. Kiyyoon achi keessatti baalaafaa jechuudha isaanii deemaa jiru. Isaanii Usmaan fatti himne jee deemaa jiru. Kiyyoo keessatti qabatamanii kiyyoo san keessa akka itti bahanillee gaa inshallah waliin eenaa beessa lammaffaa keessatti isinii fida. Beessa lammaffaa gaa dhiifama nuuf godhaadhaa guyyoota hedduu hojjechuu hin dandeenye yookaan hin dhaqqabne hojii biizii nu godhe saniif akkasin nu hubadhaa guyyaa dhaqabnu isiniif hinnaa jechuudha doowwitu. Kanuma wal qabatee gaa warroonni Salaahaddin Alayyuubii daawwachaa jirtan Salaahaddin Alayyuubiin akka odeeffannoon sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jirutti siiziniin dhumaatii fakkaata. Maaliif jennaan kursii dhaqqabee jira. Kursii irratti inni gaa seenaan isaa haga kursiitti deemti waan ta'eef kursii dhaqqabee jira. Kanaaf bara kana ala itti fufuu hin fakkaatu jechuudha. Sizinii sadaffaa keessa jiran fakkaata yookaan sizinii lama keessa jira fakkaata. Sadaffaan ammoo eegalu natti hin fakkaatu. Akkasii kanaaf jaalatamtoota keenya akkuma isiniif himnee jirru xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa
خنو أجنت تراوتا اتيسني دانات انتلا بيس لما فعل إن شاء الله نفنا ويا بيس لما فان قال لك كفمه أسمان وروني بيس عثمان أفان أروموتيني اللي أركضوا بربادن قرأ تليجرام channel يوخان فيسبوك page خنيا في واتساب channel خنيا إرتي نهردو فندن ديسو سنجنا أسمانو وروني جاه channel يوتيوب خنيا تفهارو تاتن يروهندو ديفنو كنا هارو كبني وان دفنوف channel خنيا سبسكرايب كرولا ملتون notification عشان أولي رخاء دارا أجا قات إنتر خنيا خنجويا براتين اسنتي دتشانوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.